Haa akkam jirtu daawwattoota keenya nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nu nagaa keenya galanni waaqayyoof haa ta'u. Har'agaa obboleettii haaraa wajjin dhufeen jira. Nagaa isin gaafatte sana booda waan tokko haasofna. Agarsiiftuu turtiin keessan nu wajjin haa ta'u isiniin jira. Nagaa gaafadhuuti. Nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii Allalisee Tarrafaan jedhama. Wanti afaan haasaa xiqqoo qabaachuu barbaanne. Egaa daawwattoota keenya irraa fataa nurra jedhee jira jechuudha. Mee tilmaamaa jechuudha. Lalisee wajjin maal walii taana? Tilmaamaa koomentii jalatti jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf waan wal fakkaannu magaalummaan wal fakkaanna. Yoo gamee maal walii taana kan jedhu tilmaamaa akkasumallee namoota tokkotu mana kana keessa jira. Namoonni suni viidiyoo galuu didanii taa'u. Ani Laliseen garuu mee daawwattoota kootiinis wal barii waan tokko haasofnaa kan jedhu waliin dhufnee jira jechuudha. Egaa yoo eeyyamamaa ta'anii obboleettiin koollee as jirti. Yoo eeyyamamtuu taate ishii illee akka isin wal bartuu abdiin qaba. Egaa daawwattoota keenya isa kana egaa mee tilmaamaa Lalisee fi booniin maal walii ta'u kan jedhan tilmaamaan isiniin jedha. Egaa mee obsaan meegaa obboleettii keenya tokko finnee ani kaameeraa na sodaadhaa kaameeraatti gadi hin bahu maallaan jedhu asitti dhuftee kaameeraa keessatti akkatti yeroo mul'attee jirtutti kaameeraa keessatti iyyuu mul'adhu natti ulfaata kuni maal waraabaa jirtu na poostaa jirtu minaamin jettee deemtatti ishee na poostaa jirtu toonan hin beekinni baqa poostottanii tiktookii fa'aarra oofaa jirtu suuraa koo minaamin jettee asii nu rakkistee amma kun as ta'aa jirti jechuudha. Obboleessi koo isas jira, obboleettiin koo isas jirti. Kan ammoo akka gaafiitti isin gaafannee Lalisee wajjin maal walii taana koomentii jalatti barreessa. Obboleettidha yoo jettanis durbiidha yoo jettanis yeroo baay'eellee tilmaamni keessanii baay'ee natti tola. Yeroo darbee durbii koo wajjin viidiyoo xiqqoo wayii waraabee maal walii taana kan jedhe irratti harki irra jiru durbii keetinaan jettanii akkuma koomentii jalatti barreessisan sana durbii kootii har'a immoo Lalisee wajjin kun fuula keessaa homaa hin jennu wal fakkaanna magaalummaadhaan wal fakkaanna maal walii taana kan jedhu obboleessi koos obboleettiin koos garuu as jiru yoo eeyyamamoo ta'an dhufanii haay isiniin jedhu durba keenya kana buraniiti. Kanaaf egaa kunoo obboleessi keenya dhufaa jira hamilee dhasiman naqaa. Hai akkam jirtu nagaa keessanii nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anallee kana dura na beektu jedhee yaada maqaan koos illee Dajjanii Qaabsaan jedhama. Akkam jirtu nagaa keessanii? Jajjabaattu haalli qilleensaa akkamii? Qilleensa akkamii nagaa keessanii jirtu? Dhiqimtiin illee akkamii? Laayikii gochaa jirtu, fooloo gochaa jirtu akkamii nu jajjabeessaa jirtu? Egaa daawwattoota keenya obboleessi koo kuni akkana isiniin jedhee jira. Yoo yuutuubii banadhee yuutuubii yoo banadhee yuutuubii sabskiraayibii Dajaneedha hin goona namoonni jettanii asitti koomentii jalatti barreessaa yuutuubii banachuutti jira. Yuutuubii sana yeroo gabaabduu keessatti laayikii gootanii fi sabskiraayibii gootanii fi seera yoo guutee irratti hojjechuu hin danda'a waan ta'eef wantoota gaafii garaagaraa kanneen isin na gaafattaniif waa'ee hojiitu wal qabsiisee isatu amma ta'e wayii isiniif yerootti dhiyeessuu danda'a waan ta'eef chaanaalii yeroo gabaabduu keessatti hin banata. Chaanaalii isaa kana immoo liinkii kanuma jala fida waan ta'eef hin jajjabeessituun isiniin jedha yeroo baay'ee kun hin argitu isiniif haaraa miti. Kanaaf egaa obboleettiin keenya tokkos jirti baay'ee sodaattee jirti jechuudha. Baay'ee sodaattee jirti kun taa'aa kolfaa jirti. Meeshis gara aamileedhaan simannaa akka hin dhuftu abdii qabna. Aamileedhaan simadhaan fakkooti fa'a. Umaatu jechaa jirti daawwattoota keenya baay'ee sodaattee baay'ee kirkiraa jirti jechuudha. Viidiyoo keenya hangafa keenya too viidiyoo nu wajjin waraabamtee baay'ee nutti tola. Akkasumallee dhimma guddaa wayiitiif dhufte jechuudha har'a. Dhimma guddaadhaaf dhuftee nu bira jirti. Akkasuma obbolaan kunis nu bira jiru. Amma kun nu duddee jirti toluti nu wajjini dhuftee afaan lama dubbattee baay'ee nutti tola. Akkasumallee yeroo jalqabaatii fi yeroo viidiyoo waraabuu obboleettiin koo tokko jirti hangafti keenya kan jedhee nan dubbadhaa mee kottuutiif wal barii daawwattoota keenya
wajjin kabajumaan si gaafannaa kottu. Ol jedhi kaa. Kottuun sodaatini. Kootu sodaatiniiti. Egaa daawwattoota keenya kunoo isaan lamaan illee wal fakkaatu jechuudha. Hangafa keenyadha. Asumaan viidiyoo kana keessatti yeroo baay'ee jechuudha booniit hangafamu. Yeroo darbe ana booda janeet hangafaa jedhee isin dhiyeessinaan sumata hangafaa jettanii har'a immoo hangafti kootuyyuu jirti waan ta'eef qixixuun dajanees jirti. Yeroo biraashis gara viidiyoo chaanaaltti nan fida wal bartu. Har'aaf immoo kun hangafti keenya ishiidha. Mee of haa ibsitu. Of ibsi mee shittoo. Egaa hayi shittoo qabataa jedhama. Hangafa isaaniiti kunoo nu ilaalaatiifi itti gammadaati bakka amma mana fixuu barbaada. Laayikii nu godha. Laayikii nu godha. Sheerii nu godha. Anaan illee wal bara jedhama. Wal baraati bakka yeroo yerootti nan dhufaa hin badu. Egaa daawwattoota keenyaa sodaattee deemtee amman nagaa isin gaafatte inni guddaan garanatti dhiyaattee of ibsuu ishiiti. Kun akkuma argitanii itti kolfaa jiru jechuudha. Baay'ee waan isheen sodaattee turteef itti kolfaa ture maastikaa nyaachaa turte. Maastikaa kana hin nyaatini. Maastikaa kana hin nyaatini kaa alakkachuu dhaabi jedheeni. Kunoo itti kolfaa jira. Obboleessi itti kolfaa jira. Ishiin kunillee xiqqoo dhumatti sesseeqaa jirti. Ani immoo na keekkanne wal bukkee waan dhaabachaa turaniif itti muusisee dhaabi kan maala lafa ta'een ishiin immoo maastikaa lakkachaa jirti. Egaa daawwattoota keenya turtiin wajjin gootaniif baay'ee galatoomaa isin jaalannaa. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatinaa.